namadde I don't care nadabun dandesani amma torban kana media ra raajii masarat namajjese maal yeroona ni kaleessa dhengadda fayyuna lallabdu akka kana kana biratti waa tokko miti durriyee karaarra deeman oo callistan raajii masarat taayee sirri innaante mucaan beesuma dogoggoleessa keessan ta'e maal gootu ishii warreena umurii san mucaama sanii warra sirraa mokka cala godhatan jirtu toote macheen jirtu dhee yaadu otoo mucaan sun kan dhala keessan yookaan obboleessa keessan ta'e ni callistu waan obboleessa keessan ta'e fuudhu raajii masarat taayee amma hojii jaalattanii dubbatu dhugaan jallatee jettanii jechuudha gaafas diin har'aa isa ba'ii ani miira keessa ba'ii obboleetti raajii qabnu nu izaan raajii fooniti raajii xibsiiti raajii tiksii miti raajii xibsiiti miira keessa ba'ii warra tiksii kana warra tiksii kan itti garagalee miti makiinaan dhayeetiin miti yookaan immoo maabiraatiin isa qabee miti kan inni dode dhibeedhuma inni atirraa bilisa jedheen sanaan jedhee oksijiin irraa fuusise sanaan dhibeedhuma sanaan kan inni du'e mucaan kun kanaaf you are free yoo jedhe waaqayyotu fayyite jedhee deebi'ee sobe jechuu barbaaddaniiti immoo maal jechuu barbaaddani alaa jennaan namni sobe zayitii gurgura ati ayyaana waaqayyoo gaafa gurguruu jammartu wanti sun nigdiidha malee ayyaana ta'uu dhiiseera. Tanaa kan ofirraa qabdu asirratti ol jedheni Maartaa maqaa kana baasteerta isayyuu deemiti wangeela dubbisi deemiti dhaqi laxxafadhuuti masaratii keetirraa lallabi nuti duuka buutu kiristoos malee duuka buutu masaratii miti baga ajjeese jettee nama lallafdaayi baga ajjeeseette ayyaana waaqayyoo amma makaan yesuus wajjin dhaabbannayyuu iddoon dameetti buqqamnee hundee hiitin Itoophiyaa keessaa kaasuudha raajota sodduu kan bakka wangeela keenyaan bu'anii burjaajaa osoo hundi soddoonni kun inni du'e sin mararree inni kana miti irree kan du'an baay'ee isaaniitti yoo jira ikkooloo harkatti carraa isaanii gubanii dhaloota baay'ee gaa'ela isaanii gargar baasanii dhaloota baay'ee bokkaa keessa dhaabanii dhaloota baay'ee aduu keessa waa lama laaluu qabdu isin tokko namoota raajiin masarat taayee karaan dura karatee fi gara gooftaatti deebi'anii gareen faallaa isaanii irratti kaa'anidha. Lama immoo namoota taajilaa ta'uu barbaadanii yookiin raajii ta'uu barbaadanii yookiin waldaa banuu barbaadanii tasaaka'uu fi didee waggaa meeqa ittiin qabsaa'ee dadhabanii raajota qeequudhaaf raajota arrabsuudhaaf as bahanidha. Kan lamman sirriitti badhaate. Namni dhuguma amantaa pirootestaantiidhaaf yookiin amantaa pheenxee kanaaf sirriitti dhaabateeru baalaansii godhee ilaala malee arrababan taane sababan taane waan taane nama guddaa dhufee naaratu. Arrabsoon keessan immoo arrabsoo miti. Kana miti kan nama guddaa nama godhu. An akka dhuunfaa kiyyaatti raajii masarat taayee baay'een jaalladha. Viidiyoon kun sin bukkee ga'e raajii masarat taayee baay'ee sin jaalladha. Maaliif hojii sin akka dhuunfaatti hojjettanii fi hojii sin akka waldaatti hojjettan baay'ee na gammachisa baay'ee na boonsa. Amma kanaan duraa jechuudha. Galamu duraatti immoo jabaadha. Wanti sin asitti ilaaluu qabdan raajiin masarat taayee yeroo karatuu fi yeroo lallabuu laayivii dabarsa. Baay'een keenya gara waan ta'eef. Waldaan laayivii dabarsuu hin jiru waldaan taajilaamti laayivii dhufee namaa karatu hin jiru maaliif namoota 38 yoo karate taajilaan tokko viidiyootu waraabin jechuudha viidiyoo normaalii waraabu laayiviin dabarsan maaliif nama 38 keessa yookiin nama tokko yookiin nama lama fayyee dhugaa baatii dhaqa isee keessa muraniitiyyuu isa karatameefii fi isa after and before minaan jewal bukkee kaa'aniitiyyuu agarsiisu agartan miti dhugaa baatii irratti jechuudha warri sunoo hin du'an immoo hin jiraatan immoo een kasaran immoo mana qosa deebiin immoo eessa akka kan jiran waaqayyo beeku. Isin galimti laayivii gatiin dabarfachuu jechuudha. Raajiin masarat taayee laayivii gatiin karatuuf laayivii gatiin lallabuuf iyyuu yeroo baay'ee irratti dubbiin ka'a. Beekaa kana. Maaliif namoonni biyya bakkee biyya alaa jiranis biyya keessa jiranis namoonni cherchi sana dhaquu hin dandeenye attaanii laayivii sana wajjin hirmatu sagantaa sana. Baay'isaan cherchi sana illee dhaqee hin beeku. Roobon dumaa laayiviin hordofa. Again beeku namoonni personaalii loltaarraa qabdanu jibbarraa qabdanu jibba kana akka beefi fadhaa malee achas fiddanii akkas godhe akkas kana balleesse kana godhe waan inni hojjete guyyaa tokko haasofsanii beektan. Isin galimti kana isin jedha raajii masarat taayee viidiyoon kun qaqqabee baay'ee isin jaalladha eebbifamaa. Namoonni ammas nattaa araartan immoo gayyaa waan isin godhu hin qabu ija poozitiivaatii ilaaluu qabna waan hundumaayyuu. Maaltu si dhoowwe? Namajjeese maal godheen namajjeese nan kadhadheef kadhachuun ga'ee kooti fayyisuun ga'ee waaqayyooti akka waan mucaan asitti du'e hospitaalaa bahee dhufeen gargaarre hospitaalatti immoo deebi'e oksijiiniin kan hospitaalaati hin du'e immiliyeensi lubbuun lakkoofsa hin qabne guyyaa gara guyyaatti jaamaan meeqa banamee naafti meeqa diriiree du'aan meeqa du'aa ka'e maaf hin dubbanne yeroo sana
maafin dubbanne maaltu si dhowwe yeroon birrii miliyoonota hedduudhaan hiyyeessa gargaaru yeroo du'aan meeqa ka'e dhibeen qoricha hin qabne kaanseriin meeqa dhibeen qoricha hin qabne sooriyaasisiin meeqa kaleen feelte meeqa gaafa fayyu guyyaa tokko namni poosti godhe hin jiru arra namichi kadhatamne anduuna ammatuun si kadhadhu yoo duute dhimma koo miti maal guyyaa waaqayyoon si oolchaan Abrahaam iyyuu abbaan amantii keenyaa du'eera ani iyyuu guyyaa kootti nan du'a toon duuta namadde I don't care na dhaabuun dandeessanii ምናልባት በዚህ ሰሞን በሚዲያ ላይ ወጫ ሚዲያ ራቲን አንዳበደሚቲ ወጋ ባየን ደርቤ ዱፌ ሰሰና ዱርዴቭኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ረስ ፈይሳዳ ቦሪስ ፈይሳዳ የእግዚአብሔር ሰው ጸልዮለት ሰውየው ሞተ፣ ነብዩ ሰውን ገደለ ያላችሁ በሚዲያ ላይ የምታውጁት እዚህ የምትመጡት እንድጸልይላችሁ የኔ ድርሻ ለእናንተ መጸለይ፣ የእግዚአብሔር ድርሻ እናንተ ሰሙኖ ጂን ቀምነ ቢሮ ሰይጣናት ሚዲያ ራዲቤንቱ ምን ወጂ ወጀዱ ገዲታይ ዮሲ ገለ ኮሲ ከደኔ ጂኒ ሰነሲገ አባምና ዮሲ ገለ ሞራ ፊደቂ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታ ደከሌሰ ሰረስ ያ ይሄ ግን የእግዚአብሔርን ስራ እንዳልሰራ አያግተኝም። ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትናም ዛሬም ለዘላለም ያው ነው። ይሰበካል፣ ይሰራል።